jaahila jechuudha. Kana keessa waan isin garramu warri kunneen amiirran kunneen sadiin arfanii nama heerumee abbaa warraa qabu. Garuu ka jireenyi isii markaza ta'e 50 naabuus 60 yoo ustaazni naabuus jedheen daqiiqaa takkatti osoo finni isii dhibamte kabirrii takkan buufne osoo haadhaaf abbaan du'aa jiraatte kawaan takkan gooneef jechuudha. Abbaa warraatiin ka wajjaan baate jechuudha warra bilooniin hiikkate harmallaa dhagaha warri markaza keessa jirtan na dhageeffadha wanti kun kijiba jechuudha. Amiirran tunniin jechuun warri admiinii qabu tunniin warri lakkoofsa haga 3 jiru kunniin Maammadoon janaa jantu ustaaza malee amiirri tokkoffaa yoo markaza kana keessaa jaalatte amiirri lammaffaan gamtaa biraa keessaa jaalatti. Gaafa gamtaan kun torbee walitti dhufa gaafa torbee kana keessaa gamtaan kun itti dhufu gaafa gamtaan dhiirsisii kun itti dhufu daayimandii riyaala 50 riyaala 30 qopheeffattee ji'atti eessa akka dhufu herregi. Jala teette asii ol ergitiif yeroo isiin dhiirsa ofii kana jalana asii dhungoo kiisingii kana asiitti ol ergitu lakkoofsi tokkoon tun kaameraamaanii qopheessitee waraabdiif achiitti as ergiti achiitti as ergite maalirra hidhatti beektaa nashiidaan tole markaza koo tolchaa jireenya kan irraa na dhoggu hammeenyi isiin irraa dhoggu maali abbaa warraatiin wajjaan baasuu finna ofii qarqaaruu dhoggu jireenya ofii keessatti ustaaza kana silkii bituu daara baasuu kana malee wanti abbaa warraa jedhu hin jiru. Ammallee na dhageeffadhaa maqaa harmalloota tanniinii jechuun maqaa mutalaqootaa fi mutallaqoota kanniinii jechuun maqaan isii eenyu beektaa sabboontuu sumee barattuu markaza ebaluu jaalattuu akkanaa hordoftuu nabi Muhammad sumee samiiraa sabboontuu maqaa kijiba maqaa zarii manzariin isiin beeyne maqaa kijibaa moggaafattee deemte jechuun kunniin guutuun jaalattuu maali hordoftuu nabi Muhammad agartee barattuu markaza ebaluu kezbi ammallee rakkoon jarri janaa kana gara ustaazaa deeffatteef fakkeenya maamma booniyyee irraa fudhachuu dandeettan jechuudha. Namni niitii ofii warri jaartii markaza keessaa qabdan asumaan dhaamsi kiyya namni jaartii qalbii qabdu jaaltii aqii qabdu rabbi sii kenne markaza keessaa baafadhu. Kun yoo sanuu eessi jiraatte yoo lakkoofsa 10 gad jiraatte sii baati. Achiin booda lakkoofsa 10 gad seente taanaan mutalaqa sii taatee jirti afoo inaan labboleessoo biraa deemu. Kanaaf ati jaartii tee kabajaan janaajjanta. Jarri ammoo kabajaa kanan beektu. Ustaazonni balleessitee jirti ka halkan guutuu rukutaa bulti jechuudha. Daabboon kun eessaa gayyaa'ee miidiyaa irra nyaata nu jibbisiisaa ra beektaa warra balkaaba markaza keessaa gayyaa'e ayyoo xiqqaate markaza 11 seenee qar'ee jira. Kanaaf jechuun isiin kana goraggoruu barattee ati kabajaa wanti itti qaayitu kun isii biratti hin dhagamu jechuudha. Walumaa galatti ustaazni kunniini ummata kana wanti inni akkana godhaa jiruu fi tokkoffaa janaa risiitii yoo beete sagaraan haqadhu heejar dhageeffadhu risiitii yoo beete sagaraan haqadhu abbaan dhimmaa biti rabbi kaatibaan haa ballees lafa bite sanis man ijaare sanillee birriitiyyaan dalagadhee ijaaree bitadhee birrii mootii miti dhimee bagan labbeeti sadaqaan nyaanne labbeetan qaraasisee labbeetan barsiisee bitadhean waggaa meeqatti lafa bitte waggaa meeqa mana ijaartu bileessu waggaa lappaeeti lappeetu namni mana jaartu warra imootu tabaqaa bitate moo akkami maatii qabin ustaazota imoo ka oromiyaa guutuu keessan Itoophiyaa guutuu keessan irraa bakka buutaniiti wallahi manaa miti makiina bitadheen qabaati mee abbaan fedhe haana gaafatu شوف كونوا لا وين كجيب والله وبالله وتلا ما بين لما بدتك من جارتك ابوغاتك في مره ما عيدر جيتشا إسا كان أكبر فاتك بنا جيتشا تكتك ميجران جرانو كنا أنت ما كأكون أستاذ وين اسمه ساتي جرانو كنا أنا كسر فرق أنا سر إسا بيك ما نقول أنا كيسة تكبيه دي وجنو جدا نكيسة تكبيه دي وجنو جدا لأننا تقول نبدأ thank you jecha keetiif galatoomi thank you maallaqa kan nuti barbaannu jecha saamanamni rikardi godha jirtan baay'ee gaarii rikardi gootanii abdii mucaa kana baraaruu danda'a ummata keenya kabajamu abdii dawwaluu fi danda'a abdiin mucaa kana akka biyyan galleef baraaruu danda'a isatu qabsiisin ala ta'ee shakkii keessan seenee jechuudha gaafa nakaatti nu arrabsu isatu shurxaatti ergee qabsiise waan jedhu awwaala jalan dubbatin in dubbatin na jalan dubbatin si galee amma sani nu arrabsu
amma silaani wallolle hakarratti mana walitti kumna boreeso wallolu osoo hin taane mana natti kuboo dandeesse hakarratti garuu cubbuu sirran kaa'u yoo dandeesse mana irratti kuba hakarratti yoo dandeesse mana sirratti kuba hakarratti jechuudha sii galee hakarratti garuu cubbuu sirran keenya jechuudha cubbuu sirran keenya dhugaaf immoo abbaa feeneef hin jilbeenfannu hoo malee kan samaa gadi bu'e dhugaaf hin jilbeenfannu aboo warra mubaarik kana miyuutii godhaa iktiraa kana miyuutii godhaa jiru sii galee isa kanaafi innaatun maaliin kuni gaafa maallaqa namarraa fuudhu hundi namaa maaloo koo jedhee namarraa fuudha. Gaafa si arrabsu immoo naasum maaliin jedhama abdiin utuu mucaa kana baraaruu danda'u maraataa ta'uu fedhe ganniin adda baaftee nutti himteetti yaada si waan jijjiirtu hin qabdu abbaa feete hin sodaattu wanti fedhe balaan fedhe bakka kan samaa gabbuunaan hin beeku kan callisaa ture abdiin mucaa kana akka qabamee biyyan gallee baraaruu danda'a amanee fudhe kan kunoo ganniin seerachii beetti natti himte ashmurii wanta nuti sodaannee daarii dubbannu hin jiru sinii galee yoo maallaqa namaa nyaatanii immoo maal fiddaa maallaqa waa gochuu hin dandeenyu akkas jechuu hin dandeenyu ta'e ijoolleen biyyarraa dhufuus waa laallataa deemaa jechuudha. Malee otoo biyya galuu baate mucaan kun seera Dubaayiin hin gaafachiisa. Biyya gale malee akka seera Dubaayitti hin gaafachiisa. Si galee rabbitti abdiin gaafachiisa jechuudha. Hin gaafachiise biyya gale malee si galee inni kun baratamee jira tokkummaa laal wanni kun baratamee jira keessatti. Aboo arrabni kee dubbadhume. Ilmaan Oromoo biratti baratamee jira. Sigale assalamu alaikum zor jedhani isaan ilaalan laal biyyarraa gizee fidan kuma reegani rakkoo qofaa sawra maal goona gurbaa kanaaf ka jedhu abdii maallaqa kennuudha ka furmaanni jiru maallaqa isaa deebisu okay amma kaafiin koo gani amma gurbaadhaaf viizaan kutamee Dubaayitti deebi'uu hin danda'aadha amma wanta godhamuu danda'a hin danda'u miti babiloo fi otoo ndeessa michaal maallaqa isaa deebisu abdii keessaa wanti nu badde jechisaa wal faallessa awwala sababa dhukkubaa intini darbuu dhabeedhaaf iyyuu biyya galfamee jedhe hayyee gurbaan kun erga dhukkubaa sababa dhukkubaatiif wanta kana jedhe akkamitti hojii ji'a meeqaaf bakka meeqa jijjiirachuu danda'e akkamitti galchuu dhiisanii kaampaaniin hojii hojjechiisan kan jedhu abdii irratti gaafii kaasa jechisa asuma irratti wal faallesse waan ta'eef abdii yaada kan hundi deebisu taanaan uummata keenya kabajamoo hundi keessan kumni lamman kun abdiin akka rakkoo qabuuf maallaqni mucaa kana akka harka jiru deebinuun kennu taanaan namni kumni lamman kun amanuu qaba namni biyya irraa doolaara kuma meeqa doolaara kuma abdiin deebinuun kennu taanaan dhaggeeffadhan mallee ittan bilbilan abdiin deebinuun kennu taanaan maallaqni mucaa kanaa dhibbatti kuma 300 sana abdiitu qabsiisee mucaa biyya galchee mucaa dhowwatee jechuudha in deebisu taanaan yaada uummataan deebisu taanaan mucaadhaan yaadan deebisu taanaan mucaan akkana taate jedhee haqa mucaatti himeen deebisu innaatun maalii jedhee arrabsee nu arrabsee deema yoo ta'e abdiin ka jirti ofitti ammeessa waan ta'eef amma sadii doolaara 2000 wayi birrii mucaa adeebisuu fi mucaanis biyyumatti yaalamee hojii isaa kara sammuu isaatti akka deebi'u gochuudha malee waa tokko erga sababa ta'ee wanta kana biyyaa baasee gurbaan sababa isaatiin kana hunda ta'e abdiidhatti gaafatamaan birrii fudhatanii ittiin immoo akka barbaadan innaa taachuun lebdaan sun hin ta'u birriin isaa deebi'uu qaba 2000 wayi gaafa birrii gochuu amma abduuse haati warraasaa mucarraan dhibbaa keessa irratti hin dubbatin jetti sagaleen harka jira waatsaappii irratti hin sheeru godhe sagalee fidaa qoy mucaa isa kanaan intala kanaanii haati warra asfaraarraa jechuudha dubbachuun dhiise sii galee mucarraan dhibba jechi kee mucaa akka dhibbaa irraan geenyu nu godha biyya galchan kaa mucaa qabsiisanii maallaqa irraa fuudhanii sii galee mucarraan dhibbaa kaa irratti hin dubbatinii kun jarattis dhibbaa fida waa tokko intiniin jedhu abdiin kana booda amantummaa ummata biraa qabaatee waa hojii kana keessatti isarratti dhiibbaa fida birrii xiqqoo kanaaf jedhee ummata biratti intineetuun hoñaatonni namatti kennaa namnoo eeggata malee mana booda abdii hojii keessatti ta'uu amanamummaaf birrii kana ofirraa deebisi mucaadhaaf dhukkubsataadha birriin mucaa kun waa tokko siin deebisiif haa biyyatti innaasun maaliin jedhama kabajee bar daarektiin itti bilbile bar abdii jedheen daarektii kabajee obboleessa koo obboleessa koo itti bilbile bollumatti olaa qabanyu baro takkaa oltu hin benno yeeshi no innaasun maaliin amma gurbaan yoo irraa beete nama haasaa keetu walla jalaa faallise abdii elaamee abdusse qoy ani an sodaa nama an qabu miidiyaa irraan jiraadhu wallahi hojii akkam barbaadetti miidiyaa irraa hojjetee jira asaarta miidiyaa irraan wallahi gaafa asfaraarraa dhiisi dhaggeeffadhu ila gaafan sitti bilbilu abdii obboleessa koo akkasi kabajaan jecha tokko maqaa keen xureessine hin nyaatte siin hin jenne daarektii maallaqa ajandaa barbaadaa already an ajandaa barbaadaa tan ajandaan jaaladhu obboleessa koo dhugaatii barbaadde namni kun maallaqicha deebisi nan baafadha keessa wallahi summa wallahi gargaarsan sila gargaaruudha birrishin hin kennu maaliin man takka dhufee na gaafachuu hin danda'u
Maaliin maallaqa mucaarraa fuute bara obboleessa qabda obboleessa kiyya bormataa keetti ilmoo keetti fudhattee galtaa bara. Lakki eeyyee waan itti balleessa fudheen gala. Bar wallaahi wallahi rabbii kiyya tokkicha rabbiin wallaahi tokkichi kiyya shaayida rabbii tokkichi mucaa kanatti balleessiteetta naa amani wallaahi wabillaahi balleessiteetta. Abbaa maalirraa beektaa kakattaa amma tokko. Ganni seeras nutti baarti seera achii nutti himte. Ganni seeras kan nutti himte mana. Nama fidaa jirta achi keessa nama fidaa tokkoffaa haasaa waliin dhaate sababa dhukkubaan jettee rabbi si qabe jechuudha. Sababa dhukkubaa kaampaaniidhaa bahee moo baane mucaan? Obboleesso sababa dhukkubaa miti kan inni qabame situ qabsiisee biyya galche. Natu qabsiisee? Maasha Allah. Maaltu qabsiisee? Hambisuu dandeessa. Seerri akkanaa biyya kanatti hojjetu habiibi nama qabsiisuun biyya kana keessatti hojjetu. Hambisuu dandeessa bara. Hambisuu sin danda'u qabsiisuu sin danda'u. Itti mana hidhaa keessa teessee Nasroo. Lakkisummaa wallaahi guyyaa takka narra bilbilee. Qoy kan kee qofa miti kan isaa dhaggeeffannaa qoy. Ittiin bilbilannee mana hidhaa keessa arraba si dura du'a sobarran kaayi. Tokkummaa bar ajandaa barbaaduu nan tokkummaa ajandaa barbaaduu nan jedhee. Dhugaadhaaf deemtatu ajandaa barbaaduu. Ajandaa yoo barbaade tan gammada bar haqa miskiinaa akkana danfitee biyya keessatti bar haqa bar biyya Itoophiyaa keessa teessee bar dhagaa baattee kana walitti qabatte ajandaa kana barbaadee jennaan ganaan barbaadee fi dabar miskiinaa dhaabbadhee ajandaan barbaada taanaan ganaan barbaadee fi dabar. Rakkoon qabu barbaadee isa namni rajjatee humna hin qabdu sagalee hin qabdu jettanii isa maaliifuu si wajjinis iyyuu barbaadu jala akkasitti dafa xuruursee jechuudha. Maaliifuu si wajjinis iyyuu barbaadu wanni si baataniif karoora si baataniif beekaa I don't care. Karoorri nu baanee hin jiru abdii. Karoora si kanaa nam beeka beektaa ajandaa keessan. Jalqaba dhaggeeffatu sa'aatii kanatti barbaadanii ni mul'isa. Nama dhufee qabamee biyya kanaa seera mootummaa biyya kanaa baasita. Abdii dhaga'i. Jalqaba yoon kabaja kee balleesse natti murtaa dhiifama si gaafadha jalqaba. Sitti bilbilee akka obboleessa tokko afaan nagaa sitti dubbadhee kanaaf si himate wal biratti malee immoo hin amanu si galee inni kophaatti himateef hin natti himte gargari obboleessa koo jedhee haasaan koo sii ta'an jiru bar ajandaa barbaadu dhaggeeffadhu wanni maaliin jette